Waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii kanaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam, maqaan ishii ergamoonni Waaqayyoo, raajonni fi qulqulloonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kan waliin barannu barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 40ffaa kan waliin ilaallu gaabbii onlaayiniitiin galuu hin dandeenyaa isa jedhudha. Barnoota keenya kutaa 33 kaasnee hanga ammaatti ilaalle keessaati waa hedduu akka irraa barattan. Namoonni hedduun keessan immoo gaaffii yaada isiniif hin galle kan qabdan immoo ammas karaa keessaa koomentiidhaan seentanii wanta isin hin galle gaaffii irratti ka'uu fi adeemsa gaaffii irratti yaada gaaffii kan qabdan seentanii gaafachuu dandeessu jechaadha. Egaa akka seera mana kiristaanaa keenyaatti gaabbii onlaayiniitiin galuun hin danda'ama moo hin danda'amu isa jedhu waliitiin ilaalla. Egaa waa'ee kanarratti namoonni tokko yaada garaagaraa yommuu isaan haasa'anii fi dubbatan yeroo baay'ee ni dhaga'ama jechaadha. Egaa hunda dursa gaabbiin onlaayiniitiin hin galama moo hin galamu akka seera mana kiristaanaatti manni kiristaanaa keenya maal jetti, abbooliin mana kiristaanaa keenya maal jedhu isa jedhu gaafa ilaallu inni jalqaba. Egaa wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 11 kaasnee gaafa ilaallu seenaa lamsaa'ota 10 warreen qaamni isaanii burra'e kurnan kana gaafa ilaallu gara gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos dhaqanii yaa ilma Daawiti nu maarii nu fayyisi jedhanii yommuu isaan gaafatanitti deemaatii mataa keessan lubatti agarsiifadhaa jechuudhaan jarreen kana gara lubaa akka deeman gooftaan keenya ajajee jira. Haa ta'u malee garuu kana jechuun gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos jecha isaatiin dubbatee fayyisuu danda'a. Afaan isaaniitiin dubbatee fayyisuu danda'a. Haa ta'u malee garuu maaliif gara lubaa deemi jedhee gara lubaa deemaa jedhee ni ajajeen kan jedhu immoo beekuun barbaachisaadha. Egaa lubni har'a ani har'a fooniin biyya lafaa keessa isin faanaan jiraadha. Kanan deddeebi'us amma guyyaa qaraanioo amma guyyaa fannootti qofaadha. Saniitiin booda gara abbaa goottan deebi'a. Yeroo hundumaa isin biratti kan argamu mana kiristaanaa waan jiruuf, yeroo hundumaa isin biratti kan argamu luboonni waan jiraniidhaaf amantanii amantaa keessaniitiin gara mana kiristaanaa gara luboota dhaqxanii yoo gaabbii galtan cubbuun keessan yakki keessan dhiifama isiniitiif ta'aa jedhee fakkeenya kana gara lubaa deemnee gaabbii galuu akka qabnu keessumaati. Luba kakuu haaraa ta'ee tajaajila kakuu haaraa kan eegalsiise gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Innis maarree hangafa lubootaa ta'ee gara biyya lafaa kana gaafa dhufu luba isa jalqabaa qulqullicha Phexrosiitiin gooftaa keenyatti aanee qulqullicha Phexros luba kakuu haaraa taasisee isa muudee jira. Egaa ammas irratti gaabbii galgaluu kan qabnu luboonni gara keenya dhufanii otoo hin ta'in nuti gara lubootaa deemnee gara mana kiristaanaa deemnee gara abboolii deemnee gaabbii keenya galuu akka qabnu, abbaa gaabbii qabachuu akka qabnu, waa'ee gaabbii keenyaa barachuu akka qabnu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos seera hojjeteera. Maarreegaa kiristaanonni biyya Itoophiyaa keessatti argaman luba argachuudhaaf mana kiristaanaa deemuudhaaf wanti hedduun isaaniitiif baay'ee salphaadha. Akka garaa isaaniitti luba argachuu danda'u,
mana kiristaanaa deemuu danda'u, qaddasiisuu danda'u, cuuphamuu danda'u, gaabbii galuu danda'u. Biyya Itoophiyaa keessa kan jiran kiristaanonni jiran gaabbii galuudhaafis, mana kiristaanaa deemuudhaafis, dubbii sagalee Waaqayyoo barachuudhaafis, mana qulqullummaatti argamuudhaafis haala mijataatu jira. Kanaaf egaa warreen biyya keenya Itoophiyaa keessa jiran, warreen luboota argachuu danda'an, warreen mana kiristaanaa argachuu danda'an, akka seera mana kiristaanaa keenyaatti kiristaanonni biyya keessa jiran gara mana kiristaanaa, gara mana amantaa deemanii gaabbii galuu akka isaan qaban seerri mana kiristaanaa kaa'amee jira. Egaa asirratti namoonni baay'een abbooliin otoo hin hafiin dhimma kana yeroo isaan morman namoota baay'ee dhageenya. Baay'een isaanii manni kiristaanaa seera isheen hojjette jira. Innis maalidha? Biyya keessa warri jiran gara mana kiristaanaa, gara luboota dhaqanii baratanii gaabbii galuu akka qaban manni kiristaanaa seera hojjetteetti jecha. Kana bira darbee garuu biyyuma keenya ta'ee gammoojjii keessa kan jiran manni kiristaanaa bakka lubni hin jirretti, bakka kiristaanni hin jirretti, bakka gammoojjii ta'etti, bakka daaqonni lamaaf qeesii tokkotti qaddafamu ni jira. Kana jechuun seera mana kiristaanaa ta'ee otoo hin ta'in haalli tajaajila mana kiristaanaa qannoonaa waan ta'eedhaaf, doogimaa waan hin taaneedhaaf tajaajilli lubummaa kun haala adeemsa isaarra dhaabatame dirqama qeesii lamaaf daaqonii sadi yoo ta'e malee qiddaasanii hin qaddasamu otoo hin ta'in bakka rakkoon jirutti luboota tajaajiltoota hir'inaatiin tajaajilamuun akka qabu manni kiristaanaa keenya seera hojjetteen. Maarree gaasirratti namoonni baay'een gaabbiin onlaayiniin hin danda'ama moo hin danda'amu, hin galama moo hin galamu, abbooliin gariin isaanii lakki hin danda'amu, gaabbiin hin galamu yommuu jedhan dhageenya. Abbooliin gariin isaanii immoo lakki lafa rakkoon jirutti, lafa bakka amantaan kiristaanonni hin jirretti immoo rakkoo hin qabu jedhanii yaadota walitti bu'u kana, waliif faallaa ta'e kana yeroo baay'ee dhageenya. Gariin isaanii hin danda'ama, gariin isaanii hin danda'amu, gariin isaanii sirriidha, gariin isaanii sirrii miti jechuudha. Namoonni yeroo isaan wal morman namoota baay'ee dhaga'aa fi argaa jirra. Keessumaati immoo shamarroonni biyya Arabaa jiran keessumaa amma rakkoon guddaan godaansaatiin biyya isaaniirraatii ba'anii lafa lubni hin jirre, lafa mana kiristaanaa hin jirre, lafa kiristaanonni hin jirretti immoo kiristaanonni ba'anii gaafa deeman kara keessaan dhufanii ani biyya Arabaan jira, ani biyya akkasiin jira, lubas argachuu hin danda'u, mana kiristaanaas deemuu hin danda'u, maalan godha, otoon achi jiru boqochuu hin danda'a, guyyaan waamicha Waaqayyoo guyyaa isaa hin eeggatu jedhanii gaafa himan namni tokko gara keenya dhufee lakki bilbilumaalillee gaabbii koo narraa fuudha. Achuma taa'ee du'u koorra toon gaabbii hin galiin gara Waaqayyootti waamamuu koorra gaabbii galee gara Waaqayyootti deemuu koo waan naawwayyuudhaaf haalonni mijachuu yoo baatan, haalonni mijataa jiraachuu yoo baatan iyyuu Waaqayyoon dadhabbii koo rakkina koo waan beekuutii fi gaabbii naa kennaa jedhanii kan gaafatan kiristaanonni tokko tokko jiru. Egaa ammas mammaaksa tokkoon isiniitii fi mammaaka maal jedha seetan Oromoon gaafa mammaaku hin toleef miti hin tolfameef nyaannaa mammaaksa jedhamu jira. Kana jechuun shamarroonni biyya Arabaa soomuu, sagaduu, kadhachuu danda'an dirqama lubbuu koo sodaadheera. Biyya Arabaa otoon jiru lubbuun koo darbuu danda'a, dhukkubsachaan jira, rakkoo keessan jira, dhiphina keessan jira nama jedhu kana seera mana kiristaanaa ta'uu baatu iyyuu rakkoo addaatiin yookiin immoo ispeeshaal kees kan jennuutiin ilaallee warra akkasii kana rakkoo keessatti, qorumsa keessatti, gidiraa keessatti jiran kana gargaaruun dirqama keenya ta'a. Kana gaafa jennu seera mana kiristaanaa ta'ee otoo hin ta'iitiin namni kun baduurra nama kana gargaaru, namni kun rakkoo keessatti argamuu isaarra nama kana gargaarree kallattii yoo qabsiisne amma tokko nama kana deeggarraa jechaadha. Kanaaf egaa kana gaafa jennu seeradha.
namni tokko gaabbii onlaayiniin galuu qaba lafuma jiru jennee seera tumnee otoo hin ta'in rakkoodhaa ol kan ta'e gaaffii kiristaanotarraati amantootarraa nuuf dhiyaatuuf dirqama deebisuu waan qabnuudha. Fakkeenyaatiif nam tokko dhufee karaa onlaayinii gaabbii isaa himachuuf gaafa dhufu lakkii biyya Arabaa taa'amee gaabbiin hin himatamu, hin soomamu, hin sagadamu jennee yoo deebisnee namni kun achiin boqote, namni kun amantaa isaa jijjiire, namni kun rakkoo keessa yoo gale ofii keenyaati itti gaafatamummaa jala akka hin baane beekuu fi baruun barbaachisaadha. Maarreegaa hin danda'ama moo hin danda'amu? Biyya keessa warri jiran, Itoophiyaa keessa warri jiran, warri soomuu danda'an, warri sagaduu danda'an, mana amantaa deemuu warri danda'an, gara lubootaa deemuu warri danda'an biyya keenya Itoophiyaatti gaabbiin onlaayiniitiin Itoophiyaadhuma keessa taa'ee luba argachuu otoo danda'u, mana kiristaanaa argachuu otoo danda'u, mana kiristaanaa deemuu otoo danda'uuti biyya keessa taa'ee onlaayiniin galuu hin danda'u. Garuu bakki murteessaadha. Fageenyarra taa'ee biyya fagoorra taa'ee biyya fagoorraati bilbilaatiin barnoota kana baratee seera isaa guuttatee hin sooma, hin sagada, hin kadhata yoo ta'e nama kan dhorkuun hin danda'amu jechaadha. Inni guddaan karaa kamiinuyyuu haa ta'u karaa kam nama kana haala mijeeffatee ulaagaa gaabbiif barbaachisu guutii argamuu danda'a yoo ta'e onlaayiniidhaan lafa jiru lafa lubni hin jirretti taa'ee gaabbii isaa himachuu, badii isaarraa qulqullaa'u, cubbuu isaarraatii qulqullaa'u hin danda'a jechaadha. Kana gaafa jennu warra biyya keenya Itoophiyaa keessa jiru, warra luboonni bakka luboonni jiran, bakka manni kiristaanaa jiran, bakka hin buune, warra fagoorra jiran luba argachuu hin dandeenye, mana kiristaanaa deemuu hin dandeenye, rakkoo keessan jira, gaabbii koo badii koo narraa fuudhi waaqayyootiin walitti na araarsa jedhu kana diduun akka hin danda'amnee fi manni kiristaanaas dhimma kana gadi fageenyaatiin ilaaltee seera kanarratti heera kanarratti tumtee ijoolleewwan ishii fagoorra jiran, biyya fagoo jiran, godaansarra jiran, bakkeewwan rimoot eriyaa fi bakkeewwan gammoojjii garaagaraa keessatti luba sagalee lubaas mana kiristaanaas dhaquu fi argachuu hin dandeenyeef bifa kanaatiin tajaajila kana kenniti. Kana gaafa jennu seeradhaa dirqamate jennee otoo hin ta'in nama fagoorra taa'ee godaansarra taa'ee rakkoo keessa jiraate qorumsa keessa jiraate gaabbii galuun qaba jedhee nu gaafatu dhorkuu hin dandeenyu. Garuu warra biyya keessa jiruu fi warra haala mijachaa keessa jiru kennuu fi kan hin dandeenye ta'uusaa beekuuti gaabbiin onlaayiniin hin kennama moo hin kennamu. Onlaayiniitiin warri biyya keessaa galuu hin danda'anii, warri luboota bira jiran onlaayiniin galuu hin danda'anii, mana kiristaanaa deemuu kan danda'an, kawaala garaagaraa deemuu kan danda'an biyya keenya keessatti hin danda'amu. Warreen ala jiran garuu rakkoo addaatiin deeggaruu, gorsuu, barsiisuu danda'uun dirqama kiristaanummaa waan ta'eetiif inni guddaan amanuudha. Nama amanee haala mijeeffatee soomuu hin danda'a, sagaduu hin danda'a, nyaata isaanii dhiisuu hin danda'a, ofiin qopheeffadha natti hafuu qaba jedhee immoo otoon lubbuun koo hin boqotiin, otoon dhibamuu, otoon rakkadhu qorumsa keessa otoon jiru waan naquun namu hin beeku jedhanii warra nu gaafatan bifa kanaatiin deeggarsa kana kenninaaf malee gaabbiin onlaayiniin galuun seera ta'ee yookiin immoo seera mana kiristaanaa ta'ee otoo hin ta'in rakkoo addaa keessa warra jiran, rakkoo addaa keessa jiraatanii immoo gargaarsa keenya warra barbaadan bifa kanaatiin gargaarraa kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Yaada kan dhaggeeffadhaatii obboloota keessaniitiif dabarsaa, sheer godhaa, akkasumas sabiskiraayib godhuun akka hordoftan isin beeksisa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Umurii gaabbii gooftaan keenya nuuf